Hordoftoota warqee biyyuuti channelii jala kan jirtanii hundumti keessan maatiin koo akkam jirtu nagaa keessanii miti galata waaqayyoo nagaa guddaa raafasan qaba tole egaa nagaan na bira jiru isin birallee akka jiru gaabdiin qaba obboloota koo guddaa galatooma waaqayyo gooftaan hunduma keessaniyyuu haa eebbisu hordoftoota koo viidiyoo koo warroonni laayik sheerii fi koomentii naa gochaa jirtanii akkasumallee sabiskiraayib warri naa gochaa jirtanii guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Eebbifama egaa guyyaarraa baay'ee kan namatti tolu tokko baay'ee gaarii kan ta'e gola jiru keessatti kan argannu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Sammuu kana fagaadheen jira yeroo hundumaa nama fagaadhaan dhufa jedheema. Hundumaaf iyyuu rammoo dhufeen jira. Na kanatti aansuudhaan wayi biyya keenya waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Biyyi keenya yeroo ammaa kana obboloota koo wanta ulfaata ba'a guddaa keessa jirti waan ta'eedhaaf kadhachuun biyya keenyaaf nu barbaachisa. Nu hunduma keenyaaf kadhachuun barbaachisa. Nama tokko nama lama qofa miti kan ilaallatu hunduma keenya ilaallata waan ta'eedhaaf akka kadhattanii warroonni musliimas taatanii ortodoksiis taatanii pirotestaantis taatanii gara uumaa keessan waaqayyoon kadhachuun furmaata fida waan ta'eedhaaf wanta biraa nuti goonee furmaata fidnu hin jiru. Boonyes ta'e boochisnee arrabsinees ta'e abaarree wanti nuti fidnu hin jiru. Bu'aan kan dhufu kadhataanidha. Wanti fedha waaqayyoo ta'e biyya keenya irratti akka ta'u waaqayyo araara isaa akka nu buusu akka kadhattanii akkasumallee waan dhaggeeffannu hundumaallee adda baafannee akka dhaggeeffannu waan gurra keenyatti hundumaa karaa yuutuubis ta'e karaa feesbuukis ta'e wanti nu dhageenyu gurra keenya sammuu keenya nu jeequu danda'a. Yoo danda'ame wantoota akkasirraa of qusannee gara inni quraana dubbifatu quraana inni macaafa qulqulluu dubbifatu macaafa qulqulluu dubbifate kadhannaadhaan otoo fuula waaqayyoo ture baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha hordoftoota koo maaliif yoo jettee warqee kana naayittan immoo ofuma koollee baay'ee burjaajee jira jechuudha sammuna kana baay'ee sammuu namaa jeeqa garuu wanti kun hundumtuu faayidaa akka hin qabne hubadheen jira faayidaan isaas dhaggeeffachuurra wanti dhufu hin jiru waaqayyoon kadhachuu waaqayyoof yeroo laachuun immoo furmaata fidaa kan isiniin jedha guyyaadhaa ispiree yookiinis immoo ispiree waama kokombarii fi aloovera irraa fireeshii ta'e kan hojjetamuun isinitti argisiisa. Ispiree aloovera yookiinis immoo kokombarii baay'ee bareedaadha miidhaa waan hin qabne. Akkasumallee uumamaa keemikaala kan hin qabne waan ta'eedhaaf jechuudha. Dabalataan kokombariin vaayitaamin C, K fi A of keessaa qaba. Isaan kun qaamota keenyaaf baay'ee gaarii akka ta'e hundumti keessanii ni beektu yaada yoo hin beektanidha illee gahee guddaa qabu vaayitaamin C gogaa keenya bareechuudhaa fi gogaa keenya dafee akka hin dulloomne illee wantoota garaagaraa gogaa keenyatti kan ittisuudhaaf nu gargaara. Kanaaf nuti vaayitaaminii isaa fudhannee fayyadamuu yoo baannerre wanta argannu akkasitti uumamaan isa waaqayyoon laatee mana jiru keessatti itti fayyadamuun bareedaadha. Akkasuma alooveraan illee vaayitaamin A of keessaa qaba baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf iyyuu fuula gogaas ta'ee fuula jiidhaafis hundumaa fuulaaf hin fayyada. Ispiree kana ganamas ta'ee galgala yeroo gara ciisicha keenya ganama yeroo ciisicha keenya irraa kaanu fuula keenya dhiqannee ofitti akkuma shittoo rafa biifnu sana ofitti biifne galgala immoo fuula keenya dhiqannee yeroo galgala gara ciisaa deemnu fuula keenyatti yoo rafannee faayidaa guddaa qaba. Innaasa kana godhaatii ji'a tokko laala jijjiirama guddaan argisiisa fuulli keenya wantoota garaagaraan aduudhaan hin miidhama qorraan hin miidhama jechuudha. Goloma jiru keessatti ho'insa waan qabuuf kushinaan hojjenna yoo ta'e iddoo garaagaraatti jechuudha. Isa kanaaf iyyuu keemikaala kan qabu meekaappii birrii baay'eetu hin taane kun goloma jiru keessatti wanta argamuuf isa kanatti fayyadama. Fuula keenya qaama keenya qabuun ammallee daddabalee kanan isiniin jedhu cubbuu hin qabu. Kanaaf ani kunoo kokombariin kanadha hin beektu dheema yaada kokombariinii kanadha alooveraa isin beektu yoo warri hin beekne jiraattanidha kun alooveraan ilaala alooveraan iji akan qabu isinitti meela isa kanaaf iyyuu itti fayyadamaan isiniin jedha amma daakee haala isaa isin argisiisa. qopheeffadheen jira baay'ee obboloota koo
kukkutee qopheessin jira maaliif yeroo keessan baay'ee fudhachuu waan hin barbaanneef jechuudha. tarii yoo nu jalaatii waan hin daakamne ta'e yoo kana qabaattan itti fayyadama. Kun ruuz watar yookiinis immoo bishaan ruuzii filaaworii irraa kan hojjetamu xiqqootti dabalaa. Kunis miidhaa hin qabu. Xinnoo isheetti dabalaa akkasii daakamuuf jechuudha. Bishaan ittiin dabalaa rakkoo qabu bishaan illee jechuudha xiqqoo. Sagaleen isinitti galuu isaafi isa booddee maxxaarraa yoo qabaattanii kanaan jaalatanii bishaan sabaafattu jechuudha. Baay'ee keessanii filadhu daddafee isinitti argisiisa jechuudha. warri maxxarraa qabdan yookiin immoo maqabbaa warri qabdan isaan gochuu dandeessanii maqabbee jaan qabneef kanatti naqadha jechuudha. Waan argaa jirtan kana kodaati akkasitti baay'ee gaarii obboloota kootti fayyadamaa.
isiniin jedha. Koomentii, laayikii, sheerii waan na gochaa jirtaniif guddaa galatoomaa baay'een sin galateeffadha. Kun yeroo baay'eef sin fayyada jechuudha. Waan amma yeroo torbee oliif na fayyadamaati. Waan irra geessan immoo koomentii jalatti na barreessa. Wanta isin hojjetamuu barbaadan illee natti himaa. Nan siniif hojjedha waan gaaffii isinitti ta'uun jedha. Waan na hordoftaniif laayik, sheer, koomentii waan na gochaa jirtaniif guddaa galatoomaa. Qomoowwan ko baay'een isin galateeffadha. Eebbifamaa. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii.